Akkam oltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnuun isinitti hima. Daldala seeraan alaan wal qabatee buufataalee boba'aa 350 irratti tarkaanfiin fudhachuu fi namoota 680 ol seeraaf dhiyeessuu abbaan taayitaa boba'aa fi inerjii ibse. Abbaan taayitaa boba'aa fi inerjii Itiyoophiyaa bara baajataa darbe kana daldala boba'aa seeraan alaa waliin wal qabatee kan harka keessaa qaban jedhaman buufataalee boba'aa 350 ol irratti tarkaanfiin fudhatamuu ibse. Daarektarri olaanaan dhaabbatichaa Destaa'uu Meekwaant miidiyaa FBC'f akka himanitti rakkoon dhiyeessii boba'aa muddama baha jiddu galeessaa waan wal qabatee mudate akka carraatti fayyadamuun kan hojii seeraan alaa irratti bobba'anii turan namoonni dhuunfaa 688 seeraaf dhiyaatanii gaafatamaniiru jechuun dabalataan dubbataniiru. Destaa'uu Meekwaant dabaluun konkolaataawwan geejjibaa boba'aa itti kennamee kallattii jijjiiruun geejjibsiisaa utuu jiranii to'annoo jala oolan ji'a 6 akka tajaajila hin laanne eeggaramuullee himaniiru. Waggaa darbe kan abbaan taayitichaa boba'aa meetirik toonii miliyoona 4.5 gara gabayaa biyyaatti seensisuuf karoorsee isaan keessaa boba'aa meetirik toonii 4.2 dhiyeessuu danda'uu ibsaniiru. Kanneen keessaa boba'aan naafxaa harki 69.5 naannoleef, harki 9.5 piroojeektiiwwan murteessoo ta'aniif, harki 13 ijaarsawwan daandii fi harki 7 industiriiwwaniif kan dhiyaate ta'uu ifoomsaniiru. Rakkoo hirkattummaa boba'aa baha giddu galeessaatti seenu hir'isuuf fayyadama boba'aa uumamaa dhangala'aa hojiirra oolchuuf dhaabbatichi hojjetaa jiraachuu eeranii haga yoonaattis buufataaleen boba'aa uumamaan dhangala'aa raabsan 3 ijaaramuu ibsuu dubbataniiru. Sababa walitti bu'iinsa haaraan Iraanii fi Yuunaayitid Isteetsi gidduutti uumameen sochiin dooniiwwan daldala daandii galoo galaana Hormuz keessa darbuu haalaan hir'achaa dhufee jedhame. Walitti bu'iinsi waraanaa yeroo dhiyoo kana Iraanii fi Yuunaayitid Isteetsi gidduutti deebi'ee hammaachuun isaa irraa kan ka'e sochiiwwan doonii daldala daandii Hormuz imalan haalaan hir'achuu isaa dhaabbanni odeeffannoo geejjiba galaana mootummaa Biriteen Lloyd's List Intelligence beekseera. Jalqaba torban kanaa dooniiwwan fe'umsaa boba'aa 3 haleellaaf saaxilamuu isaanii hordofuun walitti bu'iinsi haaraan ka'e. Walitti bu'iinsa kanaan Ameerikaan Iraan keessatti bakka garaagaraa 90 ta'an irratti haleellaa qilleensaa raawwachuun ibsameera. Kana malees Iraan biyyoonni Ameerikaa buufata waraanaa keessaa qabduu fi michoota Ameerikaa ta'an kan akka Baahireen, Kuweetii fi Qaataar irratti haleellaa raawwachuun himameera. Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo waliigalteen biyyoota lameenii gidduutti yeroo muraasaaf taasifame kan dhukaasa dhaabuu xumuramuu isaa beeksisuun tarkaanfiiwwan waraanaa dabalataa fudhachuun akka danda'amu akeekkachiisaniiru. Dhaabbatni sochii dooniiwwanii hordofu KPLR irraa odeeffannoo argame wabeeffachuun BBC'n akka gabaasetti roobii darbe daandii galaana tarsiimoo guddaa ta'e keessa kan qaxxaamuran dooniiwwan boba'aa fe'anii fi dooniiwwan fe'umsa daldalaa 23 qofa turan. Kunis yeroo wal fakkaataa torban darbee dooniiwwan 47 daandicha keessa qaxxaamuran wajjin yoo wal bira qabame ilaalamu rana guddaa qabaa jedhameera. Lloyd's List Intelligence akka ibsetti marsaan jalqabaa walitti bu'iinsa kanaan bara 2026 keessa mudate sochiin geejjibaa galaanaa 80 ol akka hir'isu taasiseera. Kana malees dooniiwwan hedduun boba'aa fi gaazii uumamaa fe'anii deeman imala isaanii akka tursiisan yookaan karaa imala isaanii akka jijjiirratan dirqisiiseera. Haa ta'u malee galoon galaanaa Hormuz guutummaatti hin cufamne. Mootummaan Ameerikaa bilisummaan sochii galaanaa ammallee akka eegamu ibsuun ji'a caamsaa irraa eegalee dooniiwwan daldalaa 100 lakkaa'aman imala isaanii akka itti fufan mootummaan Ameerikaa haala mijeessuu ibsameera. Garuu dhaabbileen geejjiba galaanaa sodaa nageenya guddaa keessa jiru. Haleellaa dooniiwwan irratti raawwatamuu fi baasii inshuraansii yeroo waraanaa ba'e dabalee irraa kan ka'e imala isaanii haalaan hir'isuu isaanii Lloyd's List Intelligence gabaaseera.
Oduu keenya itti aanuun Raashiyaan pirezidaantii Tiraamp Yukireeniif hayyama misaa'ila Paatriyaat kennuuf murteessuun isaanii dogongoraa jette. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tibbana kora naatoo Ankaraa irratti gita isaanii Yukireen waliin wayita wal arganitti biyyi isaanii misaa'ila Paatriyaat Yukireen akka oomishtuuf hayyama akka kennitu ibsaniiru. Kanuma hordofee dubbii himaan Kireemiliin Dimitri Peskov dhimma kanarratti ibsa kennaniin murteen kun dogoggora ta'uu ibsaniiru. Murteen akkanaa hariiroo Ameerikaa fi Raashiyaa jidduu jiru ni miidha kan jedhan Peskov, Yukireen misaa'ila Paatriyaat argachuun isaa nagaa hin fiduu jedhaniiru. Hooggantoota lamaan namummaan wal xaxaa kan qaban jechuun kan isaan ibsan dubbii himaan kun murteen akkanaa wal dhabdee naannichaa keessatti uumame daran wal xaxaa taasisuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Gama biraatiin ammoo Yukireen misaa'ila Paatriyaat oomishuuf hayyamni yoo kennameef illee oomishuuf waggoota akka fudhatu Bloomberg gabaaseera. Misaa'ila pilaastikii dhukaasuu kan danda'uu fi tokkoon isaa doolaara miliyoona 5 kan baasu Paatriyaat yeroo ammaa Ameerikaa fi Jaappaan qofa keessatti oomishama. Misaa'ila Paatriyaat oomishuuf waggoota fudhata jedhan ogeessi indaastirichaa Baakaa Waasar. Kana jechuun akka Yukireen barbaaddutti hatattamaan itti fayyadamuuf qophaa'aa hin ta'uu jedhaniiru. Ameerikaan teekinooloojiiwwan miira namaa kakaasan irratti aanaa to'annoo cimaa gochuun piroojeekticha harkisuu akka danda'u himaniiru. Oduu keenya xumuraatiin Tiraamp waliigalteen dhukaasa dhaabuun addaan cituu himus Yuunaayitid Isteetii fi Iraan ammas maree araaraa geggeessuu itti fufuu jedhame. Torban kana walitti bu'iinsa biyyoota lamaan gidduutti laafaa ammaachuu hordofee waliigalteen dhukaasa dhaabuu addaan cituu isaa kan ibsan pirezidaantii Yuunaayitid Isteet, Iraan marii taasisuuf gaaffii dhiyeessiteen marii itti fufsiisuuf waliigaluu Yuunaayitid Isteet waliigaluu dubbataniiru. Jimaata kaleessaa fuula Tiruus Sooshaal isaanii irratti Tiraamp Riippaabilikiin Islaamaa Iraan marii itti fufsiisuuf nu gaafattee jirti. Nutis kanaaf waliigalleerra haa ta'u malee Yuunaayitid Isteet waliigaltee dhukaasa dhaabuu addaan citeera jechuudhaan ifatti isaaniif ibsiteetti jedhaniiru. Yaadni isaanii kun kan dhaga'ame torban kana Yuunaayitid Isteetii fi Iraan gidduutti haleellaa waraanaa haaraan erga mudatee booda. Walitti bu'iinsi haarawaan mudate kun dhiyeenya kana dooniiwwan daldala galoo galaana Hormuz irratti haleellaa raawwatame hordofee haleellaa Yuunaayitid Isteet waraana Iraan irratti raawwatte irraa kan ka'e yoo ta'u, Teheraan immoo mooraa waraana US biyyoota ollaa galoo galaana Arabaa jiran keessatti argaman irratti haleellaa raawwachuun haaloo baateetti. Iraan garuu akka Tiraamp jedhan utuu hin taane marii waliin gochuu gaaffii dhiyeessuu ishii haalteetti. Aangawoonni Iraan gama isaaniitiin kan isaan waliigalan qaama jarroolee qaraaraa kan ta'an bakka bu'oota Qaataar yaada walitti bu'iinsa kana hir'isuuf karaa daldala boba'aa kan ta'e Hormuz nageenyi isaaf jecha waan kanaan waliigallee jedhan. Tattaaffiin dippiloomaasii dhiyeenya kana Hormuz keessatti tasgabbii deebisuu fi dooniiwwan daldala nagayaan akka darban irratti xiyyeeffateera. Akkasumas haleellaa dhiyeenya kana raawwatameen geejjibni galaanaa addaan citaa fi dhiyeessii annisaa addunyaa irratti yaaddoo uumaa tureera. Tiraamp guyyoota dhiyoo kana Teheraan irratti tarkaanfii jabaa fudhataniiru. Iraan haleellaa dabalataa yoo raawwatte yookaan faayidaa US yoo sodaachiste tarkaanfiiwwan waraanaa dabalataa akka fudhatan akeekkachiisaniiru. Bulchiinsi isaanii ammoo waliigalteen dhukaasa dhaabuu addaan diigamus mariidhaaf garuu banamaa ta'uu isaanii agarsiisaniiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun sa'aatii kanaaf kanuma nu waliin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna.